Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Har'a qophii seenaatiin gara keessanitti deebinee jirra. Seenaan keenya har'aa seenaa Jaallaggasaa Wagii kutaa xumuraati. Obboleewwanii fi maatiin Jaallaggasaa sababa isaatiin wayyaaniidhaan hin dararamne hin jiran. Keessumaayyuu Tolosaa fi Baqqalaan dararamaa guddaa keessatti hirmaatanii jiru. Hidhamaniis reebamanis bu'aa wayyaaneef kan dabalan osoo hin taane ittuu akka qabsaanii wayyaanitti yaaddoo naqan ta'e. Jaallaggasaanii tooftaa lolaa haxxummaan baay'ee beekama. Dandeettii waa kalaqee itti fayyadamuus ni danda'a. Waraana wayyaanee guyyaa guyyaan gowwomsee fixaa oole. Tooftaan isaa tasuman beekamu kophee faana ishee jala garagalchee hodha ture. Inni gara kaabaa deema yoo ta'e kopheen isaa gara kibbaa himti. Kopheen loltootaa adda waan ta'eef waraanni wayyaanee kanaanis faana dhahanii dadhaban. Inni gara magaalaa imala yoo ta'e isaan gara bosonaa darbe jechuun gara bosonaatti girrisu. Inni gara bosonaa yoo sokke isaan gara magaalaa sokkee jedhanii gara magaalaa girrisu. Gidduu kana keessa inni daaraa isaan dhaha. Haala kanaanii dargii fi wayyaaniitti taphate. Jaallaggasaanii akka carraa ta'e bara qabsoosaa keessatti wayyaaneenis qabamee waggaa tokkoof Jimmaa Limmuu Innaariyaatti hidhamee ture. Rifeensa isaa gogaas irraa haadani. Qabsaa'aan kufaa qabsoon itti fufaa jedhama mitiire. Bara 2000 hanga gaafa du'utti waraanni wayyaanee gubbaa xiyyaaraan jalaa miillaan loltoota hedduun waraana abaa'oo Jaallaggasaatti baay'ee cime. Haa ta'uyyuu malee waraanni Laggasaa osoo hin injifatamiin iccitiin tasa kallattii hin beekamneen jalaa baheen waraanni isaa danuun booji'amuu fi rukutamuuf saaxilame. Yeroo kana Jaallaggasaanis harka tokko rukutame. Waraanota isaa hedduu keessaa namni tokko qofti biratti hafe. Beellii fi dheebuun akka miidhaa jirus nama itti dhihaatutti himatee ture. Kun kan ta'e bosona Jaallaggasaanii hiriyoota qabsoo isaa waliin mana jireenyaa godhate bosona Saharaa keessattidha. Gochaan kun ta'ee turtii muraasa booda haalli isaa ifa galeessa ta'uu baatus waraana cimaa loltoota wayyaaniin irratti taasifame keessatti iccitiin isaa bahuun boqote jedha obboleessi Tolosaan. Mootummaan wayyaanee yeroo garaagaraatti gooticha Laggasaa injifatee ajjeesuu waan dadhabeef namootumatti maallaqa guddaa nyaatanii Laggasaa akka ajjeesaniif yookiin immoo tooftaan qabanii akka dhiyeessaniif yaalaa turanii jiru. Haaluma kanaanii namni Jaallaggasaan itti dhihaatu tokko abbaa manaa fi haadha manaa waliin ta'uun akka isa ajjeesaniif ajajni wayyaanee irraa kennameef. Kana yoo gochuu baattani sinis nu duutu jechuudhaan sodaachiste. Yoo Laggasaa kan ajjeesan ta'e qabeenya guddaa akka argatuu fi mannis magaalaa Finfinneetti akka kennamuuf wayyaaniin waadaa galteef. Jarri qabsoo uummata Oromootti dabalamanii uummata isaaniif kabajaan wareegamuu caalaa qabeenya wayyaaniin fuuldura qabameen gowwoomfamanii gooticha isaanumaaf qabsaa'e urjii lola keessa ajjeesuuf yaalii eegalan. Haa ta'uyyuu malee yaalliin kun osoo hin milkaa'iniif hafte. Laggasaanii qabsoo cimaa keessatti ganda Laaloo Gareeyyii jedhamtutti kan bosona Saharaa irraa kiiloomeetira 5 fagaattutti waraanuma wayyaaniin wareegame. Maatiin isaas Jaallaggasaan waraana wayyaanii gubbaan xiyyaarri itti roobaa jalaan rasaasni loltoota wayyaaneen itti roobaa ture irratti akka du'e jala sararanii dubbatu.
maatiin Jaallaggasaa ajjeesuuf yaalaa turan kunis boodarra nutu ajjeese jechuun mana jireenyaa wayyaanee irraa fudhatanii seenaa Oromoo keessatti galmee goobanaa irratti galmaanii jiru. Barreessitoonnii fi dookumentariiwwan wayyaaniin hojjetaman baay'een isaanii Laggasaa kan ajjeese dubartii tokkoo fi ummata naannichaatu jibbee ajjeesise jechuun seenaa qabsoo Oromoo akka dhokatuuf kallattii baay'een ibsatan. Qabsoo ummata Oromoottis bishaan naquuf yaalan. Dhugaanii hin qallatti malee hin cittuu jedhu mitiire. Mootummoonni biyya kana bulchaa turanii fi barreessitoonni tokko tokko wayyaanee dabalatee seenaa gootota Oromoo fi gaarummaa ilmaan Oromoo awwaalaa seenaan isaanii akka ifa hin baane hacuuccaa gurraachessaa seenaa dogoggoraa itti maxxansaa turaniiru. Ta'us seenaan ilmaan Oromoo ni tuttura malee ilmaan isaaniis ta'u didusi dhugaan iyyitee haqni ummatichaa osoo ifa hin bahin hafaa. Reeffa isaasi fuudhanii mukatti fannisanii ummata baasanii itti agarsiisan. Namoota baay'ee fi fira rifeensa haaddatee gadde immoo reebichaan lubbuu baasuu tafe. Gootichi saba isaaf jedhee qabsoo hadhaawaa umrii dheeraa bosonatti erga dabarseen booda guyyaa 27 ji'a lammaffaa 2001 jireenya addunyaa kanaatti nagaadhaan mate. Yeroo sanii boo'ichu mallee dhorkanii namoota dararaa turan. Ergasii maatiin gaafa 27/2/2011 yaadannoon isaa waggaa 10ffaa obboleettii isaan taasifamee fi seenaa galaadha. Diinota isaa fi diina ummata isaa kuffisee darbedha. Dhiigni isaas tola jigee osoo hin taane bilisummaa ummata Oromoof karaa saaqee sokke. Ummata Oromoo miiliyoona 50 jala ga'e birattis kabajaa fi maqaa argachuu irra darbee Oromoo sanyii isaa ta'uu hawwisiise. Kan nama gaddisiisu yoo jiraate qabsoon inni jalqabe karaa qabatee firii godhachuuf jiraachuusaa kana qofa arguu dhabuusaati. Sanas ta'u dhiigni Laggasaa Wagii akkanumaan lafatti kan dhangala'e osoo hin taane dhiiga bilisummaa saba isaaf dhiheessu ta'ee darbe. Gumaan isaas qabsaa'ota kallattii bilisummaa saba isaaniif falmaniin ni baha. Inni suuta karaa qabatees akka biftuu barii ni ifa. Jaallaggasaanii godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Garjee Daagayii gabaa Sanbataa guddaatti awwaalame. Mootummaa wayyaanee gaafa inni du'ee fi awwaalamus firrii fi maatiin akka hin boonyee fi sirnaan akka hin awwaalamnes darara cimaa ummata irraan gahe. Ummanni Wallagga Lixaa fi Qeellam guutuun goota saba guddaa san dhabuu isaanii fi uffata gaddaa gurraacha uffatani. Maarree Jaallaggasaa Wagii gabrummaa mannaa du'a wayya. Kanaaf fincillee daggalagalle jedhe. Oromoof du'uun jireenya. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa Jaallaggasaa Wagii asuma irratti xumurra. Guyyaa itti aanutti seenaa qabsaa'ota gootota Oromoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Sin jaalanna. Horaa bulaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa.